murteeffamee xiqqeeffama malee sareen xaahara jennee murteessuu hin dandeenyu jechuun magaa. Gaafa ergamaa rabbii san duuba masjida keessatti deemtee gamana deemtee masjida faa keessa fincaanti jechuun sun duuba xaaraa zaahirumaan xaaraa siidhaan kennu sun jalqaba amantii islaminaati odoo sareen hafaraqaa torba dhiqamtu jechuutti ajajamin dura jechuudha. Maalirraa beeyne duwwamee san ta'uma jalqaba islaminaa ta'uu maalirraa beeyna hadiisa kana eenyu odeesse hadiisa Abii Hureyraatu odeesse jechuudha. Abii Hureyraa waggaa torbaffaadhaati amane hijiraarraa ergamaan rabbii makkarraa madiina godaanuurraa waggaa torba eega ergamaan taa'e booda islaamawe saniifuu laal gara boodaa ta'uu garsiisa jechuudha. Shari'aan silaayiiti halaalii fi haraam wantoonni halaalii fi haraam baay'inaan bakki inni itti bu'ee isa madiinaadha jechuun magaa. Saniifuu hadiisa Abii Hureyraa kanaatiin booda